ta'ee qilleensa gubbaa jira. Osuma imala irra jiran xayyaarichi rakkina godhate. Paayileetichi rakkina kana arginaan hatattamaan xayyaara buusu akka qabu imaltoota hundatti himee xayyaara lafaan ga'e. Doktorris akkuma xayyaara irraa bu'ee makiinaa kireeffatee karaa bu'e. Xiqqoo booda bubbeen hamaan ka'ee mukkeen gamaa gamana daasuu eegale. Bokkaan cimaan roobee dachii dukkaneesse. Hangaasuun qaqawwisee hunda sodaachise. Lolaan yaa'ee daandii dho'ise. Makiinaan socho'uu dadhabdee karaa irraa mayxe. Har'a seenaa ajaa'ibaa kana isiniif odeessuuf deema. Qaamaa qalbiin afaana bu'aa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Doktora cimaa dhibee gurguddaa wal'aanuun beekamu tokkotu jira. Doktorri kun walgahii guddaa akka murteessaa ta'e tokko irratti hirmaachuuf gara buufata xayyaaraa imale. Imaltoonni hundi xayyaara keessa seenanii